Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kun Oduu Ispoortiidha. Oduu Ispoortii Waytawaa ta'an Bitootessa 13 qabannee dhiyaannee jira nooliin tura. Liverpool taphataa isaa fuulduraa kan lubbuun isaa fi obboleessa isaa dhiyeenya kana balaa konkolaataatiin dabarte Diago Jota fi Andre Silvaadhaaf maatii isaa waliin dirree isaanii Anfield Road fuulduratti sagantaa gadda ibsachuu taasisanii jiru. Yeroo kanattis taphattoonni Liverpool gariin isaanii yeroo boohan mul'atanii jiru. Liverpool maatii Jotaadhaaf kaffaltii inni hanga waliigalteen isaa waggaa lama booda xumuramuuf argatu hunda kan kennaniif ta'uu ibsuu fi lakkoofsa taphatichi uffachaa ture lakkoofsa 20 akka amma booda hin uffatamnee fi yaadannoo taphatichaa akka ta'u akkasumas ilmaan isaa hamma barumsa isaanii xumuranitti maatii dabalatee gargaarsa akka godhaniif beeksisanii jiru. Goolii eegaa Manchester United kan ta'e Andre Onana miidhaa naannoo qaama saalaa irratti isa mudateen taphoota dorgommii dura Manchester United godhu taphachuu akka hin dandeenye ibsamee jira. Taphataa cimaa lammii Arjentiinaa kan ta'e Di Maariyaan gara garee isaa ijoollummaatti deebi'e. Di Maariyaan gareewwan gurguddoo Awurooppaa kan akka Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus fi Benficaadhaaf kan taphate yoo ta'u, geeba addunyaa 2022 Qatar qopheessite irrattis garee biyyoolessaa isaa waliin mo'achuun ni yaadatama. Walumaa galatti gara geeba 36 ta'u kan mo'achuu danda'e Di Maariyaan turtii waggaa 18 booda gara garee isaa ijoollummaa Rosario Centralitti deebi'ee jira. Sanaal taphataa sarara fuulduraa Sporting Victor Yokoresh mallatteessifachuuf yaaliin taasisaa ture. Amma ammaatti osoo milkaa'in kan hafe yoo ta'u, mariin gareewwan lamaan jidduu ammas ittuma fufee jiraachuun beeksifamee jira. Garee adda addaa irraa taphatichaaf gaafiin bittaa isaaf dhiyaatus taphatichi ani gama Arsenaal qofan deemuu barbaada jechuudhaan beeksisuun isaa himamee jira. Torbee darbees taphatichi waliigaltee garee lamaan jidduu jiru seessuudhaaf jecha mindaa erga Arsenaalitti makame argaturraa yuuroo miliyoona 2 akka garee isaa ammaatiif kennamu hayyamuun isaa ni yaadatama. Oduu Ispoortii maddeen adda addaa irraa arraaf isiniif qindeessine kanuma yeroo gaarii.